Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa wiirtuu miidiyaa irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaa kan isin dhageessisu aan gammachuu Tsaggaayiti. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan bara haaraa 2016 ilaalchisuun ergaa bagattiin isin ga'ee dabarsanii jiru. Barichi bara hojjetanii itti milkaa'an bara obbolummaa dhugaan tokkummaa keenyaan itti ta'e nageenya waaraan itti mirkanaa'u akka ta'u hawwii gaarii qaban ibsaniiru. Barri haaraan uummata Oromoof saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa hundaaf kan gammachuu milkii gaarii fi imala badhaadhinaa keenya itti milkeessinu akka nuuf ta'uun hawwa. Barri 2016 bara carraawwan misoomuuf qabnu hunda duguugnee fayyadamuun guddummaa biyya keenyaa itti milkeessinu akka nuuf ta'u hunduu qooda isaa baachuu qaba. Akeekni hiyyummaa keessaa ba'uuf qabannes kutannoof cimnee hojjechuu keenya qofaan mirkanaa'a jechuunis ibsa isaaniitiin addeessaniiru. Dabalataanis barichi bara hojjetanii itti milkaa'an hundaa ol bara obbolummaa dhugaan tokkummaa keenyaan itti ta'e nageenyi waaraan itti mirkanaa'u akka nuuf ta'uun hawwa. Irra deebiidhaan baga bara haaraa 2016 nagaan geessan jechuun barbaada jedhaniiru jechuun FBC'n gabaaseera. Qaammeen ja'a guyyaan waloomaa giddugala aadaa Oromootti marii paanaaliin kabajame. Guyyaan waloomaa mata duree waloomni keenya faaya keenya jedhuun giddugala aadaa Oromootti marii paanaaliin kabajameera. Guyyaan waloomaa wayita kabajamu duudhaa ganamaa sabaaf sablammoonni biyya keenyaa waliin jiraachaa turee fi jiru yeroo itti haaromsinudha jedhan hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Obbo Hussein Fayyisoo. Sadarkaa itti aanaa pireezidaantii naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa Obbo Abdullakiin Muluu guyyaa waloomaa hunda keenya kan walitti hidhe jaalala waloomaa keenya ganamaa fi duudhaa Itoophiyaanummaa keenya kaleessa yeroo itti haaromsinudha jedhaniiru. Garaagarummaa bifaa yoo qabaanneyyuu nuti waliif miidhagina ta'uu hubannee wal kabajuun biyya keessa jiraannu ijaaruun dhimma murteessaadha jedhan Obbo Abdullakiim. Bara haaraa kanatti waliin taanee badhaadhina waloo haa milkeessinu jechuunis ergaa dhaamaniiru. Oduma wal fakkaatuun waloomni eenyummaa keenya kaleessa birmadummaa har'aa fi carraa boruuti jechuun tajaajilli kominikeeshinii mootummaa har'a guyyaa waloomaa qaammee ja'a sababeeffachuun ibsa baasee jira. FBCtu gabaase. Ministeerri Aadaa fi Ispoortii dhaabbilee waamamtootaa waliin guyyaa waloomaa kabajachaa jira. Ministeerri Aadaa fi Ispoortii dhaabbilee waamamtootaa waliin qaammee ja'a guyyaa waloomaa akkaadaamii dargaggootaatti kabajaa jira. Waloomuun bu'uura waan hundaa ta'uu hubatamuu akka qabu Ministeer Deetaan Ministeera Aadaa fi Ispoortii Warqinesh Birruun ibsanii jiru. Abbootiin duudhaa waloomaan Itoophiyaa utubaa cimaan akka dhaabbattu taasisuu eeranii biyya abbootiin waloomaan nu dhaalchisan itti fufsiisuu qabna jechuun dubbataniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Jijjiirraa bara haaraatti madfiin si'a 21 ni dhukaafama jedhame. Ayyaana jijjiirraa bara haaraa boru fulbaana 2016 kabajamu ilaalchisuun madfiin si'a 21 ni dhukaafama jedhameera. Madfiin kunis boru sa'aatii 12 irratti kan dhukaafamu ta'uu ragaan ministeera raayyaa ittisa biyyaarraa argame ni mul'isa jechuun FBC'n gabaaseera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hawwii gaarii bara haaraa shamarran Oromoo taatonnii fi gaazexeessitoonni EBC dhiyeessaniif galateeffatan. Taatonni aartii aadaa, gaazexeessitoonni dubartootaa EBC fi gareen aadaa Shinooyyee waajjira keenya dhufanii Ababaa Yooshii fi Shinooyyee taphatanii barri haaraan kan nageenyaaf jaalalaa akka ta'u waan nuuf hawwaniif nan galateeffadha jechuun Aadde Adaanech Abeebeen fuula marsaa hawaasummaa isaanii irratti barreessaniiru. Kantiibaa Adaanech ergaa fuula marsaa hawaasummaa isaanii irratti barreessaniin mana hunda keenyaa kan taate Finfinnee gamtooma keenyaan cimsaa bara haaraatti jiraattota keenya waliin ta'uun waliin karoorsinee Finfinnee jireenyaaf gaarii taate tumsaan ijaaruu keenya itti fufna jedhaniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa wiirtuu miidiyaa irraa oduu gaggabaaboon sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turanii qophiilee wiirtuu hafan waliin turtii gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.